kanatti yoo neerume namni kun abbaa manaa abbaa ilmoo nama akkamiinaa ta'a sume ani nama maatii koo irraa ari'amee jiru nama hin beekta maatiin kun hin jaalatani nama akkaminnaan anatti hamanii nama sii ta'uudhaan aan jette ayyee jennee haalli viizaa kootii akkami jennaan Sumayyaa ani hiriyaa keeti namni nama namu ragaa lafa kaayyadhu akka jettu nama hundatti dhiira hundatti garaa hin himatani ustaanni kunii nama hundatti garaa himatan garuu ustaata kana nama guyyaa qiyaamaatiin naa kakateera dhuguma sin dhiisu nama gaariidha garuu immoo kaayiroo sababa keetiifin hafe jedhiiti birrii 220 kaffalee sababa keetiin hafe jedhi ragaa fa'a lafa kaadhu waan akka rikoordinatti qabi yookiin immoo innaa nuti garee hiinee ni kaasiinullee sababa keetiin egaa kaayiroo hafaa jira jedhiiti akka inni dafee Awurooppaatti si fudhatu taasisii naan jette achi akkuma ishiin naan jette kana hiriyaa kootii waan ishiin naan jette hunda dhageen nan ishii amana haala kana raawwadhe ustaaz Abumuwaaz dhufanii duraan miseenjaraa wajjin haasaa turre Sumayyaa faana haala birriin irratti ergellee waan hundumtuu karaa miseenjaraati baada kana Abumuwaaz illee dhufanii ustaaz Faraan jedhanii ustaaz Bilaan Awurooppaa jira jedhanii ustaaz Ahmad Itoophiyaa jiru akka miizeetti dhufanii ni kaana godhanii baada ni kaana godhanii immoo sume silaa akkana jettee isti baqa ni kaas godhame birrii deebisi kana kalli naa deebisteetti sumeen jedhin birrii namichicha sumeen birrii naa deebisteetti jedhine xootooti naan deebisin akkamittan jedhaaniin jedheen achi rikoordii waan adda addaa naa qabde jechuudha rikoordii viizaa kunoo sii xumureeraa erga as geessee rikoordii wanti ishiin naa qabde erga as geessee kaatee jara birrii tiraansfaar godhaa ergaati as geessee kaatee waan hundumaa godhaa jara nama dhibbaa hamanuun hin taatu waan akkas jettee natti ergite jechuudha. Achi birrii koo naa deebisiin jedheen takka turee danii kaan godhamee birrii koo naa deebisiin jedheen birrii koo naa deebisennaan situ deemuu dhiisee heerumee eessaa fideensi deebisa hanii naan jette. Viizaan cituu tikkeettii Sumayyaa Amboo. Waa'ee kaayiroo dhufuu kana viizaa hojjetuu kana Awurooppaa deemuu kana jaarsa barbaadachuu kana fedhii sirraa dhufe moo situ dhiyeesseef moo deemuu kanallee isi si jala kaa'e si hime moo situ gaafata. Ani waa'ee kaayiroo ofirraan beeku deemuu akka barbaadu kaayiroo Awurooppaa kana situ karaa naa barbaadi viizaa nama hojjetu naa barbaadi jedhee moo isitu iyyuu kaayiroo karaa hin jaan deemta siin jedhe. Kaayiroo ani waa'uma kaayiroo iyyuu qabu ani otoo naa danda'ame yoo maatiin kiyya manallee ijaarradheen ture biyyatti galeetuma nageenya jiraachuudha yoo maatiin kun immoo nageenya narraa dhorkanii mana kiyyallee narraa fudhatanii ani birriin Sumayyaatti erge kana ittiin biyya Arabaatti deebi'uudha kaayyoon koo. La amma manni diigamuuf maatiin akkas ta'u daarektii gaaffii gabaabaa deebise. No, sume, directly deebisi. Waa'ee Dubaay irraa galanii kaayiroo dhaquu Awurooppaa dhaquu. Ayyee. Situ gaafate moo isitu karaa nu jiraate oofatin jedhe. Isheetu sagalee kudha gaamaa ramni namanna irratti dabalee dhiifama. Ela isheetu ani kaayyoon koo akkuma sittime wayne keessan jira miti dhagaan jira. Dhagaamaa rasinitti dhiifama namanna irratti dabalee. Sittime karoorri koo kanin akka hiriyaatti ishiin mari'adhe yoo maatiin kan kiyya natti jijjiiramuu baatanii ani mana sana gurguradhe hojii dhuunfaa kiyyaa banachuudha. Garuu immoo maatiin koo natti jijjiiramanii mana kiyyallee na dhorkatan. Baada kana nan murteesse baqa silaa otoo birrii Sumayyaatti ergu sanaanii ani biyya Arabaatti deebi'uudha kan inni ittiin. Birrii biran viizaa biyya alaa kana situ akka deemtuuf si kakaase moo situ naa barbaadi jedheen dubbiin rakkoon achi. Isheen na kadhate. Elaa isheetu na kadhate isheetu hundeemta bareedduudhaan aan jettee natti faarsee naa gaafate malee ani waa'ee kaayiroo Sumayyuu sammuu koo keessayyuu hin jiru. Ishumatu na abaabbalee waa meeqa jechan taane baratoo dhuftee argite bar jireenya gaariidha bar quraana bar maalidha jettee waa meeqa natti abakatte malee an kaayiroo warra jirullee umaayyuu ani kaayiroo dhaqu guyyaa tokko sammuu keessatti hawween beekullee uumani na wine jechuudha kanuma. Waa'ee Awurooppaa
Waa'ee Awurooppaa sammuu koo keessa hin jiru. Ishiin humnaan jettee na kakaastee yennaan uumaan karoorfadhe malee. Kaayiroo dhufteetu achirraan Awurooppaa deemtaa jettee ishiin na kakaastee hiriyaan tokko namatti dhuftee waa tokko namatti faarsite dhuguma namatti fakkaata. Isheen natti faarse malee ani kaayyoon koo maa inni biyya Arabaan yoo maatiin koo qabeenya kiyya naa kennan gurguradhee biyya Arabaa kanarraallee ofirraa dhiisee jireenya biyya keessaa jiraachuu. Yoo isaan na dhorkatan biyya Suudi Arabiyaa deemuu dhawwiin koo kanadha. Ayye. Eshi. Fiiza amma eshi waan hunda haasoftanii fiiza irra walii galtanii birrii meeqa itti ergite? 220 itti ergeennaani 220 keessaa siifan deebisa bakka siifan deebisaatti hoggaan itti dawwalee bayyaan tunatti dawwalaatte silkiin lingootee gurrarratti na cuftee daftee naaf hin deebistu. Inumaan kadhadha achi maal gooti gaaf tokko ustaazi Haliinii siifaa dabarsottee birrii 10,000 akka isarraan qabaa ani siifaa dabarsu naan jettee achi inni naa dabarse. Garuu immoo laayivii gubbaarratti garee shaadaa gubbaarratti immoo ustaaz Aliin iyyuu jira. Ustaaz Aliin iyyuu qarqaaraa turre jettee maqaa kootiin iyyuu garee uummattee birrii sassaabaa turte jechuudha. Ishii qarqaara jette. Birrii 10,000 immoo siifaan galcha inshaallaa sume birrii kan keenaan jette birrii 10,000 immoo naa ergiteetti. Kanuma. Kanarra waan walii gala birrii kee meeqa kaatee sitti ergite? Birrii 220 yoo immoo ani isa doolaara itti kenne ani sana saabu san itti kenne ishiin yoo kana saabbattu taate doolaara maannoo birrii Itoophiyaa birrii 3,000 gizee tokko naa ergiteetti akka gargaarsaatti jette. Isa yoo kan irraa saabbattu taate furattu irraa birrii 3,000 jechuudha birrii Itoophiyaa. Kan ani wama takka qashii ofitti hin dabarsu jechuudha. Isan nyaadhe iyyuu isan dalagadhe nyaadhee fi dhiisee Allah walam rabbi beeka waan ta'eef yoo dhuguma birrii nyaanne jette yaanni ani dabarfadhu. Ishi biizaa tikeetti cite. Amma waa'ee biizaa gochuu kana keessatti tikeetii haa ta'u fiizaa haa ta'u birrii ati galchitee kaatee isiin tikeettiin si ergite jira viizaan jira. Otoon isa argeen dubbadhu an sirumayyuu ittiin dubbadhu sumee meerri risiitiin jiraayii biizaa hojjedhette sila tikeettiinis. Akka nama tokkotti Oromoo wal beekuun barbaachisu. Oromoo marti tokko. Abu Muaz eessa jira? Abu Muaz. Dhagee nama ol galchitu nuu sitti hima ustaadaan si doktar ustaadaan godhu jira irraan tana. Nama ol galchitu nuu si hima. Warra wal mareetnee jirra nama sun nu galchite. Dhageeffadhu. Tokkummaa sin beeku siis hin beeku sumeyyaan achuun beeynu. Oromummaatee beeyna malee ganda kamii dhalattee fi eenyummaa wal hin beeynu. Oromoon takka immoo namni Oromoo tokko gizee tuqamu namni Oromoon takka tuunis wayiin dhabe tuunis wayiin hatame tuunis ni hatee gizeetti maqaan badaa deemu. Oromummaa tana waan nu jidduu jirtuu fi dhaabii jennee tokkummaa nama 4,000 hin jiru mana cufsiifne. Lammata matti deebiseetiin dhimma kanan kaasin jee tole marabbaa jee lammata mana cufsee dhufe. Oromummaa nu jidduu jira malee an Ameerikaan jira mina beekuun barbaachisu addunyaarra jannata addunyaarraan jira. Danne kanaa jira. Amma kulli haalee godinaati faana cufamee gara mana murtii federaalaatti of fidda. Dr. Nabs dubbii federaala finne federaala kiyya. Eeka manni illee kabajamuu qaba maqaa manallee promootaa deemuu qaba. Sanii godhu jira naatutti deema naadhiisi. Aishi. Dhageeffadhu firdi beetii xixiqqoo irraa dhaamseetiin kara federaalaatti igbaanyi gubbanaas fide jechuudha manaas illee fedhannee mana finne. Amma gabaabduma dhageeffadha. Obbolee teenya Sumayyaa nama tokko akka Oromootti nama keessaafu kaleessa reefuun tana namoota ijoollee Dubaa jirtu tagartee baala ji'a torbachi jirtu mee ijoollee tanaa ruuza bitiin hunjaan maaliif Oromummaa hojii qabnaaf ruuza binneef kun asii dhalate kun Baalee dhalate kun Jimma dhalate kun Wallagga dhalate ijoolleen achi keessa taa'u jirti dalagaa dhabdee ruuza san maaliif hin biteef nin beekaa hin beeku waan Oromummaa hojii qabnuuf ati maaliifi Sumeyyaan nama carraaqatu nama dalagatu dalagaan isii miidiyaa gurrawaasaa keessa dubbattee dalagatti nama kana rakkoo jiraatullee akka Dr. Asliin baanu mana murtiin federaalaa waan jette dhageessini yoo araara walitti raasinee hanqinni namni maallaqni sun raabate yoo namni sun rakkataa taate Dr. Faamilii walitti buusee nama san rakkinallee baasaa jechaa jira. Oromummaa waan jirtuuf malee namni wal beekeeti miti. Maarqoos san hin beeku abbaa dhaqaa hin beeku miti abbaa dhaqaa mootiidha. Mootii addunyaa tanaati. Ni kan nama leen fudhatu. Akkas beeki. Takka Dr. Asli beektaa aangoo fi machuun gaariidha. Ati doktorummaa himatte. Tolega amma ustaadanni keenya ol nu seentanii eega ustaadanni ol seentan booda namoota barbaannu jira. Abdii Geetaachoo ol leeytan, ustaada Muaz, ustaad Faraanii fi ustaada Abdii ol leeytan. Sumayyaa ol leeytan hangana malee nagin. Hangana qofa nu leeytan. Abdii Geetaachoo naa dawwalaa turte kootu eessa jira? Abdii garee tolu. Abdii shariitti godha. Maarqos seelee jira.
abdi geetaachotii fi ustaada furaanii fi ustaada adam sumayyaan ni jirti sumayyaa taan. Anytime ani silumayyuu waan kana akka isaan achirraa walitti hin buune akka kanatti akka sirreessaa dhima mana sirreessuuf malee dubbicha hagas mara hin beeku. Isa isaan walitti tolchan. So kanaaf anytime asili yoo anaan na buusuu barbaadde nama galfattoo qabaatte gaariidha yoo ta'u baate immoo sumara ta'in enjoy godha. Wanta moorala enjoy godha ta'a. Kufalligaa Abdi mucattiin tuuroomeeti mucattiin miidhamtu Sumayyaan. Fidu jira abdi geetaachoo fidu jira. Abdi geetaachoo jala karoo jiratte ababaa darbe. Ililiin qabu gurbaan. Kun dhufe galchi. Okay. Abu Muaz jala kana yoo jiraatan quxurii nu barreessa. Nama sheekatti waa darbin jennu gaa. Sheekatti kan namalee irraan fudhanne. Sheekatti kan namalee irraan fudhanne. Garuu ijoolleen masjiida jaaru birrii fudhatu eegalte irra rakkoon qabu. Asli dabbanyoon dhugee kun xiqqoo kofla fananii baran jamaatana baran siireesiin barre faamilii. Nama sheekaa galchaa yoo argitan ustaada galchaa Abu Muazin. Na jala bade wanna ofirraa qaban arge. Bakka hojii jira. Bakka hojii jira reefu iyyuu bakka hojii ta'e nu naasira. Kun dhufe. Kennan. Sheeni kannan. Ababaa kenninaa yoosuu nama argaa baran. Ijji tiyya sadaqaa irratti rarraati. Ta'u dooktar. Qalbiin waa fuudhuu baratte gizee sadaqaa ilillii kan kana chumane jiran. Eeshi. Abu Furaan. Tola kanaan baranne hin jedhaa. Abu Furaan galchaa. Ustaanni bagina galuutan. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumayya taan fida amma. Sumayya abdi Sumayya fidi. Abdi Geetaachoo. Abdi Geetaachoo jirta? Marhaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu? Waalaikum salam. Sumayya fidi. Mana sana nama tokko maa jirti natti fakkaata deemee dhufure achi I think. Cufi jiraani kaa tokkummaan kottu yaani. Okay, dhaqeen dhufaayyee. Cufi kottu yaani mana murtii federaalaatti kottu yaani. Agayoomi kottu jedhaa oolami. Kottu nama jedhaa oolami. Abdi dhaqee dhufu sheekaa jaartii sheekaati. Isii gartee jaarsiidhaa duraa kiramnaan boo jirti. Sheekotii dhifuun godha. Tana abbaa mana kiyyaa isiniitu ajjeese ittiin uummatan. Hande? Hai. Warruma awwaalu jiru kanaani abbaa mana kiyyaa isiniitu ajjeese jette haati warraa sun. Akkamitti nuti ajjeefnee jeen tokko. Sheeticha beektaa galaanni fudhateeti silaa sheeka harka gaman as kanne sheeka as kanne jaaniin. Jennaan sheeni kan nuti deeqa kan nuti dee galaanni kuteeni beekatu ni du'e. Abbaa mana kiyyaa isiniitu ajjeese jette kaallettiin. Akkamitti nuti ajjeefne jennaaniin sheeni silaa hoodho sheekatti harkani kanna kanni jennaan harka kan nuti dee kuteetti. Waalaikum warahmatullah. Waalaikum assalam. TikTokiin tokkummaa hin jirru live irrasi. Mucaanis achi hin jirtu jechuudha mee sheerii taa godhamu kana namni ishee beeku. Sheeritti godha sumee irratti akkasii warra sheekota harka ababaa kan injinaan harka wal baasaa qofa jaala. Okay, warri Sumayyaatti dhiyaatan Sumayyaan kottu yaani. Sheeritti godhame Sumayyaa. Dhimmi kee mana murtii federaalaa ga'eera. Mana murtii federaalaatti barbaadamtaa kottu yaani. Luulaan bilbila siinii qabdiin siyaa luulaan jirtaa? Luulaan dhageessi. Bilbila isiin qabu ani Sumayyaa kana malee hin qabu. Okay, reefu akka walitti dhiyaannettee lachuuttiin walitti dhiyaannettee turtee barsiisee. Lachoo osoo na kennite. Ni jira tokkummaan irra jira TikTok irra maal laale. Ni jira. Abdi Geetaachoo wannaan cufta TikTok guddaa cufee xiqqaa tokko banate xiqqaadhaan banate kaan hin qabdate. Abdi Geetaachoo. Eenyu Sheekh Adam tokko isa kutan Sheekh Adam jiru. Yaa Rabbi dubbii uummanni afaan wallaalee as fide taanuu irraa fixatiin qabdaa hin dandeetta. Jabaadhaa gaa'e Rabbi isin haa gargaaru. Abdi.
Online jira jedhanii bannaati qoynan naqa deebi'ee. TikTokii guddaa deactive godhatee xiqqaan jira bakka lolatti seenamee jechuun walii galtee dadhabamee. Okay. Qoy dhaqee dhufa. Ay wal balleessuun gaarii miti akkanallee wal sodaachisu wal sodaatanii akkaawuntii ofirra cufatuun gaarii miti. Dhugamaa yoo namni tokko asitti himatee anillee hordoftoota qabamina min jeemee walitti illee duulamuun hin qabamu. Karumataatti ilaalamee yoo namni isinitti himatee walitti yoo araarsa inni bareeduma. Bammiloo anxaarno yaaduma kennanna. Indi dee Omar rakkoon qabu yoo